السلام عليكم كبجمتوتا هردفتوتا كينيا هندي كيسان بقى فيديو تنتلا كينيا هاروا كم بيسة تقفا كتا دي دمي جافاتي ولتي دجاني سنين جنة هندي كيسان بقى نغان دفتن ريجوتا كينيا أكمو بيكمو بيسني كرولوس أورهان كتا دي دمي جافا هارويني قلق فميجرا بيسة كان كيساتي وانتي تيجيفنا نما باي هركسي جرو وكان وانتي غافي نمتتي تكوني جرو أكمو بيسة كيساتي ملتو فولا مالوناتون إرتي رفاتو يوكان فولي مالوناتون أكمالي رفاتي كم ملتو تري Gaddaafi rifaatuun yookaan dhukkubbiin fuula maalhunaatuun irratti mul'ate kun akka waan dursuun shahiidee ta'ee yookaan du'ee jirutti mul'ateeti jira. Akka waan dursuun hafuura isaa isa dhumaa baafachaa jirutti ni mul'ata. Keessumaa haalli kun namoota hedduudhaaf dhugaadha jedhamee ni mul'ata. Kanaaf namoota baay'ee yookaan warra filima hordofan baay'ee yaaddiisiiti jira. Haa ta'u malee mee isinitti himna hiriyoota keenya wanta kana keessa waan biraatu jira. Kanaaf hiyyaaddooyina isiniin jenna. Seenaa qabaatus akka maddeen ibsanitti duuti dursuun harka Damirhaan obboleessatti illee yoo akka seenatti kan ta'u ta'e garuu ammoo yeroo kanatti hin ta'u jenneeti yaanna. Filima Kurulus Orhaan xiinxala keenya kan darbe keessatti akkuma kanaan dura jennee turre filima wal duraa duubaa kana keessatti yeroo sadarkaan isaa gabbu'aa jiru kanatti wantoota akkanaa hin agarsiisan jenneeti yaanna. Garuu akka xiinxala keenyatti dursuun baay'ee madaa'uudhaan akkasuma madaa hamaa madaa'ee akka ta'uu yookaan akka itti fufu lubbuun akka jiraatu ni mul'ata jenneeti yaanna. Akkasumas jecha Orhaan Bey kanaan dura je'ee jiru irraa barumsa akka inni fudhatu abdiidha qabna yookaan bifa saniin akka itti fufu akkas ta'a jenneeti yaanna. Gama biraatiin Orhaan Bey fi warra Bizaantii gidduutti lolli guddaan fuulduratti banamuuf akka jiru ni argina jechuudha beessa keessatti jechuudha. Orhaan Bey warra Bizaantii wajjin lola keessa seenuudhaaf fuulduratti osoo lola qopheeffachaa jiranii yookaan isaanii wajjin loluudhaaf osoo qophaa'aa jiru Orhaan Bey gama biraatiin Sheenshah fi Damirhaan gama duubaatti yookaan kara biraatiin Orhaan Beytti dhufuudhaaf ni yaalu. Orhaan Bey tooftaa isaa warra karaasii caalaa ol aanaa waan ta'eef balaa kana ofirraa ittisuu qofa osoo hin taane akka isaan hin yaannetti osoo lolli kun hin jalqabin akka xumuruuf taa'u abdii qabneenneeti yaanna. Akkasumas dooniiwwan gargaarsa qabatanii dhufan hundaa'uu osoo isaan achi hin gahin akka gubuu fi akkasuma akka balleessuu beekamaadha jechuudha. Kanaan ittisuu ni danda'a. Gabaabumatti hiriyoota keenya injifannoo ulfina qabeessatee Orhaan Bey waraana guddaa keessatti ni argata. Akkasumas waraanni impiraatoraa kan duraan achi baay'ee ta'anii dhufanii jiran achirraa baqachuu malee filannoo biraa akka hin qabnetti achi keessaa ni deemu jechuudha. Waa'ee Andiriyaas immoo gabaabsinee yoo dubbannu Andiriyaas waraana kana keessatti yookaan jireenya isaa yeroo Izniik injifatamtu keessatti lubbuun isaa ni dabarti jenneeti yaanna. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota keenya isinoo dhimma kana irratti maal jettu? Yaanni keessan kana irratti maali? Akkasumas biyya kam irraa xiinxala keenya akka daawwachaa jirtan koomentii godhuu hin dagatinaa isiniin jenna.